Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu? Ana bira hundiyyuu nagaadhaa. Gooftaan galatama. Ati guddaadhaa. Guddummaan kee bara baraani. Ati jabaadhaa. Jabummaan kee bara baraani. Humna qabeessa kan taate bara baraan. Aangoo kan qabduyyuu bara baraan. Wanti hundumtuu si duratti ifa kan ta'e. Dukkana keessa kan argitu. Iddoo dhokataatti waan hojjetamu hundumaa gargar baattee kan beektu. Wanti ati jette kan ta'u. Dubbattee kan lafa hin buusne. Jettee kan duuba hin deebine. Kakattee kan hin dhiifne. Waaqa bara baraan waan hundumaa irratti hojii hojjettu. Baroota kanas, baroota darbanis, baroota dhufanittis. Yeroo kamuu namoota dadhaboota filattee hojii kan ittiin hojjettu karaa godhatte. Maaltu akka kee jira Waaqayyo? Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Egaa tola kee, egaa gaarummaa kee, egaa arjummaa kee galanni siif haa ta'u. Ati Waaqa bara baraati. Hin dubbatta, hin dhageessifatta, hin dubbatta, hin taasifta. Maqaa Goofticha Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma toonsi galateeffadhu garuu waa tokko ani sin kadhadha. Nuti bara keenya keessatti dadhabbii cubbuu wallaalummaa akka qabnu beekna. Dhiiga keetiin nu qulleessi. Amma sa'aatii kanaa kaasee dubbii keessa jiraataadhaan nu qulleessi. Yaada kee isa qulqullummoo nu ibsi. Samiin nurratti haa banamu. Ayyaana kee nu baay'isi. Ergamoota seexanaa bitaan mirgaan hojjetan hidhi. Yaada fooniif dhiiga immoo cal godhi. Dubbii dubbattu kanaan waan haaraa nu hojjedhu. Kanan goota ulfaadhu. Ani dadhabaadhaati dubbadhu. Si haa galatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Tole har'a sagalee Waaqayyoo akkatti galumsaatti kan waliin dhageenyu. Isaayyaas 40 lakkoofsa 29 irraa kaaseen sagalee Waaqayyoo hin dhageenya. Mata duree akkas jedhu irratti har'a sagalee Waaqayyoo waliin dhageenya. Warri Waaqayyoon eeggatan humna godhatu jedheen dubbadha. Warri Waaqayyoon eeggatan humna godhatu. Iddoo kanatti macaafni qulqulluu karaa raajii Isaayyaas kan inni dubbatu. Isaayyaas ergaa tokko qabatee gara kanatti kan inni dhufe argina. Akkas jedha maqaa Waaqayyoon nan dubbisa 29 irraa. Inni warra dadhabaniif humna hin kenna. Warra aangoo hin qabneefis jabina hin kennedha. Isaayyaas iddoo kanatti warra Waaqayyoodhaan eeggatanii fi humni akka kennamu, humna akka isaan godhatan, dandeettii aangoo akka isaan godhatanii iddoo kanatti sagalee Waaqayyoo irratti Isaayyaas karaa raajii isaatii gaafa dubbatu argina. Egaa Waaqayyoo baroota keessatti yeroo duriis yeroo ammaas bara hundumaa keessatti Waaqayyoo hojiin inni hojjetu hojii gurguddaadha. Waaqayyoo hojii immoo akkamitti hojjeta jennee yoo kaafne Waaqayyoo hojii inni kan hojjetu karuma namaa hojii hojjeta. Nama keessaan goree hojii gurguddaa hojjeta. Raajota gurguddoota keessaa Isaayyaas kun raajii tokko kan ta'e. Waaqayyoo akkas jedha ture. Eenyu nan ergadhaa, eenyu ergaa naa dhaqa gaafa jedhu. Ani siifan ergamaa, ani siin deema jedhee waada Waaqayyoo jalqabee yookiin immoo yaada Waaqayyoo ergamuudhaaf kan ka'e akka inni ta'e macaafni qulqulluun kaasa. Egaa inni kan biraa Isaayyaas kun kitaaboleen yookiin immoo boqonnaan kitaaba isaatii 66 akka ta'e walumaa gala macaafa qulqulluu keenya faana akka wal fakkaatu yookiin immoo 66 macaafa qulqulluu boqonnaan inni qabu faana ergaan kutaan inni barreesse kun akka inni wal fakkaatu iddoo tokko tokkotti barumsi kun hin kennama. Haa ta'u malee egaa kitaaba isaa bakka lamatti qoonnee ilaalla. Kitaaba Isaayyaas kana bakka lamatti qoonnee kan ilaallu ta'a. Kitaabni Isaayyaas kun gartokkeensaa sagalee abdii kan dubbatu yoo ta'u, gartokkeensaa immoo
yaanni namaa gara waaqayyootti akka deebi'u namni cubbuu keessaa gidiraa hammina keessaa akka inni ba'u kan ibsu ta'a jechuudha. Iddoo kanatti garuu oddoon amma dubbise kun maal jedhaa? Warra humna dhabanitti abdii gochuudhaaf waaqayyo karaa isaa akka dhufe, warra laafan, warra humna dhaban, humni keenya kanarra dhumeera, nuti humna hin qabnu, nuti dandeettii hin qabnu, nuti jabina hin qabnu, dadhabneerra, humni keenya kun leela'eera yookiin humni keenya dadhabeera waan jedhaniifi iddoo kanatti waaqayyo humna isaanitti gochuu akka barbaade in ibsa. Jarri kun maalirraa kaasaniitu yoo jenne 27 irraa kaastanii gaafa ilaaltan yaa Yaaqoob yaa Israa'el jedha. Karaan koo waaqayyo duraa hin dhokate, firdiin koos waaqayyo biratti anaaf hin ilaalamne jettee maaliif dubbattaa? Maaliifis komattaadha? Jarri kun humna dhabuurraa kan ka'an waaqayyo irratti komii kaasu ture. Waaqayyo nu dhiiseera, waaqayyo nu dagateera, waaqayyo nurraa goreera, waaqayyo waa'ee keenya cufeera, edda dhiisee tureera waaqayyo waa'ee keenya. Waa'een keenya waaqayyotti mul'ate hin jiru. Waaqni kun waaqa nu ilaale miti, waaqa nu dhiisedha, waaqa agartuu isaa nurraa deebisedha, waaqa fuula isaa nurraa deebisedha, waaqa harka isaa nurraa deebisedha, waaqa eebba isaa nurraa deebisedha jedhaniitu Yaaqoob yookiin immoo Israa'el sabni kun waaqayyo irratti komii kaasa. Maalirraa kaaseetu kan komii kaasu yoo jenne waaqayyo waan nu gateefu deebi'ee nu yaadatan jennu jedhan, deebi'ee nu ilaalan jennu jedhan. Kanaafuu maal godheera? Nu dhiiseera. Ajandaan keenya, karoorri keenya waaqayyo jalaa cufameera gaafa isaan jedhan, waaqayyo firdiin koo waaqayyo biratti anaaf hin ilaalamne jettee maaliif dubbatta? Maaliifis komattaa jedha waaqayyo. Saba kanaan maaf na komattu? Maaf komiina irratti kaastu? Maaf firdiin keenya waaqayyo duratti mul'atu jettu? Gaafa humna dhabne, gaafa dadhabne, gaafa abdii kunne, gaafa garatti gorru wallaalle, gaafa nutti dukkanaa'e, gaafa firri nu gate, inni guddaan namni kan inni jedhu waaqayyo na gateedha. Qorumsi gaaf nutti baay'atu, haalli gaaf bitaa nutti galu, amalli namaa inni guddaan waaqayyo na dhiisedha. Amalli waaqayyo immoo maali yoo jenne suuta dhufa. Gara isatti dadhabne, gara isa itti bitaa nutti gale, gara isa nutti cufame, gara isa nutti dukkanaa'e raalaasiyaa weeleveeleve henemes. Yeroo hundumaa amalli waaqayyo ariifateen dhufu suuta jedhee dhufee dursa. Haalleluuyaa. Suuta jedhee dhufeetu dhimma keessana xumurasa waggaa baay'ee. Kanaaf iddoo kanatti sabni kun akkas jedhani waaqayyo nu dhiiseera jedhani, waaqayyo nu gateera jedhani, waaqayyo nurraa goreera jedhani. Fira koo gaafa bitaa sitti galu, gaafa haalli sitti dukkanaa'u, gaafa nama of cinaa dhabdu, gaafa haalli lafa onaa sitti ta'u, gaafa waan hundumtuu bitaa sitti galu, gaafa garatti goltu wallaalte, ati waaqayyo na dhiise hin jedhin. Waaqa si dhiisu hin qabdu ati. Duruma sin dhiisu jedhee waadaa sii gale. Si biraa nafu jedhee waadaa sii gale. Sin jabeessa, sin gargaara jedhee waadaa sii gale. Gaaf dadhabde sin dhiisu waaqayyo. Kanaaf iddoo kanatti waa'ee dadhabbii gaafa kaafnu namni hundinuu dadhabbii qaba. Nama ta'e kan hin dadhabne hin jiru. Yeroo baay'ee amalli namaa gaafa dadhabe waan deebi'ee humna godhatutti hin fakkaatu malee namni hin dadhabne hin jiru. Raajota dhaqaa, duuka buutota Yesus duukaa turan dhaqaa, macaafni qulqulluu inni sirriin inni nutti himu namni hin dadhaba. Namni humni isaa hin laafa. Namni gaafa tajaajilarraa gadi bu'u, gaafa inni kadhannaarraa gadi bu'u, gaafa haalli jiru itti hir'ate waaqayyo malee namaaf humna kan deebi'ee ta'u hin jiru. Keessaayyuu haalli nuyi keessa jirru, barri nuti keessa jirru, namni gaafa inni dadhabe maaliif dadhabe kan jedhu caala, dadhabuu isaatti duula kan ba'utu caala. Macaafni qulqulluu garuu kan inni deeggaru warra dadhabaniif kadhadhaa'edha. Warra humna dhabaniif kadhadhaa'edha. Iddoo kanatti baay'ee irra turuun barbaadu. Kanaaf waaqayyoon gaafa rakkanne, gaafa nutti dukkanaa'e,
gaafa abdiin cite eeggachuu qaban. Maqaan Waaqayyo bara baraan ajajamu. Egaa 28 immoo akkas jedha. Ati nan beekneere hin dhageenyeere Waaqayyo gooftaan bara baraan jiraatudha. Inni guutummaa biyya lafaa uumedha. Inni hin mudhuku, hin dadhabu, hubannaan isaas namni qoree bira hin ga'uudha. Akkas jedha. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan ati nan beekneere hin dhageenyeere waa'ee koo. Waa'ee Waaqayyo kana hin beekne, waa'ee Waaqayyo kana hin dhageenye, hubannaa hin qabdu yaa Israa'el, yaa Yaaqoob, hubannaa hin qabdu. Waaqayyo gooftaa bara baraan jiraatudha. Bara baraan kan jiraatudha. Inni guutummaa biyya lafaa uumedha. Haleluuyaa. Hin mudhuku, hin dadhabu, hubannaa isaas namni qoree bira hin ga'u. Kuni jechuun maalinni humna bara baraa, aangoo bara baraa, ogummaa bara baraa, hubannaa bara baraa guutuudha amma guututti. Kaleessas kan qabu, har'as kan qabu, bara baraan kan qabu Waaqayyoodha. Ati humna hin dadhabne hin qabdu, humna hin mudhugne hin qabdu. Waaqayyo garuu humna bara baraa qaba. Kan hin mudhugne, kan hin dadhabne, kan hin hir'anne. Orrasia, relevehenemesia, raalasa katajilta sete revehenemeya. Anar ergaa tokko nan qaba dhaloota sagalee kana dhaga'uuf. Gaafa dadhabdenni sitti duulu, hojjettoota Waaqayyo. Iddoo dadhabdanitti biyyi isinitti duulaan, iddoo dadhabdanitti wanti hundumtu bitaa isinitti gallaan kan sin